kabajamuuf jaallatamoo saba Waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti nagaaniif araarri Waaqayyoo isiniif baay'atu. Ani maqaan koo Raajii Qannoo Gammachuu jedhama. Kanan keessaa waaqeffadhu waldaa warra wangeelaa Makkaana Yesuus ammumaa qajeelaati. Nuuf kennii hubannaa, 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 nuuf kennii hubannaa. Tole bakka jirru jiraanne Waaqayyo sagalee isaa akka nu hubachiisuuf waliin kadhanna. Gooftaa galanni siif haa ta'u. Sagalee kee waan nuuf ergiteef si haa galatu. Amma immoo sin kadhaa gurri dhageetti keenyaa banamee akka si hubannuuf ati nu gargaari. Isattiin biyya lafaa jaallatte tokkicha ilma kee Yesuusiin. Ameen. Gooftaa cubbuu keenya nutti lakkaa'ini boonyeessu ammannaa nu jalaan didini. Mul'ata Waaqayyoo natti agarsiise isinitti himuun dursa kutaa macaafa qulqulluu keessaa iddoo tokko walii wajjin dubbifan. Iddoon dubbisu macaafa faarfannaa boqonnaa 81 lakkoofsa 11 hanga 14 dubbisa. Sabni koo garuu sagalee koo dhaggeeffachuu hin didee Israa'el yaada kootti galuu hin barbaanne. Isaan mata jabeeyyii akka ta'aniif nan dhiise yaada isaanii isa qopheessan duukaas hin bu'an. Sabni koo utuu anaaf dhaga'e Israa'el utuu karaa koorra adeeme silaan immoo diinota isaa salphaatti nan gugguufsisa. Hamajaajii isaa irrattis harka koo nan garagalfadha. Ameen. Mul'ata Waaqayyoo agarsiisa keessaa inni tokkoffaan biiftuu caakkaa baay'ee guddaa kan ta'etti ba'uun arge. Biiftuun caakkaa kana irratti ba'us baay'ee caakkaa kana guba. Caakkaa kana keessa biqiltoota adda addaatu jira. Biiftuu ani arge kana biraanis biiftuu haaraa caambaatee ganamaa kan fakkaatu utuu inni quuqee ba'ee caakkaa kana irratti ifuun arge. Waaqayyo mul'ata kanas akkas naan jedhee naaf hiike. Waaqayyo yoo dhaloonni tole naaf jedhee biiftuu nagaa nan baasaaf, biiftuu haaraa nan baasaaf naan jedhe Waaqayyo. Inni lammaffaan mul'ata Waaqayyo na agarsiise ergamaa Waaqayyo kan fakkaatu qilleensa kana keessa tun harka isaa bal'isee fuula isaa gara biyya nagaa dhabe kanaatti deebisuun arge. Waaqayyoonis maal mul'ati kun jedhe gaafan gaafadhu inni tagartu kun ergamaa kotuun taane anaadha. Akkas naan jedhe Waaqayyo hiikkaa mul'ata kanaas yoo na waaman nan deebi'a. Ani biyya kana keessa hin jiru. Na waamaa jedhe Waaqayyo nan deebi'a. Nan dhufaa fuula koo deebisaan jira. Harka koo bal'isaan jira. Gara kootti deebi'a. Anis gara keessanittan deebi'a jedha Waaqayyo. Waaqayyo kanaan dura biyya kanarraa calliseen ture amma garuu biyya kanatti deebi'ee nan dubbadhaa naan jedhe Waaqayyo. Mootonni waamaa Waaqayyoon, xinnaaf guddaan waamaa Waaqayyoon, beekaaf wallaalaan waamaa Waaqayyoon. Yoo na waamtan nagaatu ta'a jedha Waaqayyo. Yoo na waamtan tokkummaatu ta'a jedha Waaqayyo. Nan darbaa na dabarsaa jedha Waaqayyo. Mootonni Itoophiyaa waamaa Waaqayyoon. Mul'ata kana kan ilaallatu kutaa macaafa qulqulluu keessaa macaafa fakkeenyaa boqonnaa 28 lakkoofsa 2 akkas jedha. Biyya Waaqayyo irratti kaatu bulchitoota isheetu baay'ataa jedha. Waaqayyo isin gararraa akka jiru beekaa. Namoonni hundinuu waamaa Waaqayyoon gara isaatti deebi'a. Kutaa kanaan kan wal ilaallatu macaafa faarfannaa boqonnaa 127 lakkoofsa 1 irra kan jiru waliin dubbifan. Waaqayyo mana namaa ijaaruudhaa yoo baate ijaartuun akkasumaan itti dadhabdi. Waaqayyo mandaraa tokko eeguudhaa yoo baate eegduun akkasumaan itti dadhabuu jedha. Kutaa kana kan ilaallatu macaafa fakkeenyaa boqonnaa 28 lakkoofsa 2 akkas jedha. Biyya Waaqayyo irratti kaatu bulchitoota isheetu baay'ataa jedha. Waaqayyo isin gararraa akka jiru beekaa. Namoonni hundinuu waamaa Waaqayyoon gara isaatti deebi'a. Hin deebinaa nu deebisii gorfamnaati nu gorsii. 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 Sagalee kana namoonni hundinuu dhagaa xinnaaf guddaan beekaa wallaalaan jaarsiif jaartin sagalee kana hundinuu kan dhageessan
araara biyya keenyaaf akka kadhatamu sagalee kana hundinuu dhaggeeffattanii akka kadhattan adaraa isinitti kenneera. Mootonni beektonni kan jedhamtan waamaa Waaqayyoon gara Waaqayyootti deebi'aa, Waaqayyoos deebi'aa gara kootti jedhee isin waamaa jira. Harki Waaqayyoo bal'aadha, gara kootti deebi'aa isiniin jedheera. Gooftaa cubbuu keenya nutti lakkaa'ini, boonyeessu hammannaa nu jalaan didini. Gara kootti deebi'uudha yoo baattan jedha Waaqayyo. Kutaa kanas kan ilaallatu macaafa Isaayyaas raajichaa boqonnaa 29 lakkoofsa 9 akkas jedha. Kanumaan itti fufaa amma naasuun isinitti dhufaa jedha. Deebitanii na waamtan yoo ta'e rakkoo guddaa eenyullee furuu hin dandeenyetu ta'a. Rakkoo mootonni furuu hin dandeenyetu ganaatti ta'uuf jira jedhe Waaqayyo. Rakkoo ogeessonni furuu hin dandeenyetu ta'a jedhe Waaqayyo. Waan godhantu wallaalamaa jedhe Waaqayyo. Lafa lixaa dhibamaa jedhe Waaqayyo. Inni kan biraanis kan Waaqayyo na agarsiise qilleensa humna qabeessa gara ba'a biiftuurraa gara wallagga lixaatti galuun arge. Kas naan jedhe Waaqayyo. Qilleensi kun kiristaanotaaf akka hin taane Waaqayyo natti hime. Manneen kiristaanaaf akka hin taane Waaqayyo natti hime. Kun utuu hin ta'in haa kadhatamu. Namoonni sagalee kana dhageessan adaraa akka kadhattan dhaamsan isinii qaba. Maanguddoonni waldaa kiristaanaa, tajaajiltoonni sagalee kana irratti akka kadhattan adaraan isinii dhaama. Namoonni sagalee kana dhageessan kallattii garaagaraan akka irratti kadhattan dhaamsan isinii qaba. Bakka jirtan iddoo jirtan hundumaa irratti sagalee kana irratti akka kadhattan adaraa guddaa isinitti kenneera. Namoonni hundinuu, beektonni hundinuu sagalee kana dhageessanii adaraa calliftanii akka hin dhiifne baay'ee daraa guddaa godhee isinitti kenneera. Lafa jirtan hundumaatti akka kadhattan adaraa isinitti kenneera. Haa kadhannu, araara Waaqayyoo haa waamnu. Waaqayyoos gara keenyatti hin deebi'a. Kanaafuu namoonni sagalee kana dhageessan jal'ina hundumaa keessaa akka deebitan, waan hojjettan hundumaaf dhaabbattanii akka ilaaltan dhaamsa guddaan isinii dhaama. Kun sagalee moototaa miti, kun sagalee namaa miti, sagalee Waaqayyo isa jiraataati. Waan hojjechaa jirtan hundumaa keessatti teessanii dhaabbattanii of ilaaltanii waan kun Waaqayyotti hin tolaa jettanii gargar baaftanii akka ilaaltan amma sagalee kana isinitti himeera. Kun sagalee Waaqayyooti, sagalee mootota kan biraa miti. Kanaaf sagalee kana dhagaa. Kun sagalee Waaqayyooti. Haa deebinu gara Waaqayyootti. Jal'ina keessaa, hojii kam keessaa baanee gara Waaqayyootti haa deemnu. Kun dhaamsa guddaadha. Adaraa isinitti kenneera. Yaada keenyatti baanii galuuni, yaada keenyatti taanii ka'uuni, yaada keenyatti baanii galuuni, yaada keenyatti taanii ka'uuni. Hin bareedu siinala, hin bareedu siinala, hin bareedu siinala abbaaku, hin bareedu siinala. Gooftaa galanni siif haa ta'u. Sagalee kee waan nutti dubbatteef ulfaadhu. Egaan sin kadhaa namoonni hundinuu jal'ina hundumaa keessaa ba'anii akka gara keetti deebinuuf ati nu gargaari. Maqaa Yesuusiin ameen.